Jireenyi qaala'uu keessaan af jaartin tiyya googiraan tunarra dhoote naabiti amman qabu gizaa biraatiin si bitaa jechuu qofarratti kan sokkitee warra isaanii jirtu. Gaafaan araqee harkadhe akkaan kennuuf waadaan seenaaf. Kompiitaruma keessatti fuudhii bultii jaarii achumaan siistamaa haa ta'u innummaanuu. Inni na harkuun fedhuu amma boodanatti hin dhufinii naan jee qabdanii nan geessinaa na dhiisaa asuma firraa na buusaa. Kun wal naman gaafachiisu zinnaash jaalattaati. Yaa dhala lootarii. Gaazexaa irratti akkuma maqaa kiyya gartee lootariin naa bahuu harkiteen jaalattiin irraas qabdami. Haay yaa jaalallee lootarii barate olii maali si baas maqaa kee lootariyyee jeetiin siyamaa maqaa biraatiin si yaamu. Kiliinika Burzuuzaa achi dhaqee dawaan isaa hundinuu achi jira warra Burzuuzaa san gaafadhu asii miti kun bakka nama fayyisu malee bakka fayyadama namatti dabaluu miti. Biroo ati ijummatee tanarraa waayaan qabduusaa. Hogguu gizaa sibiraan bulajjee dhufu hunda sumaa kompiitara akka taa'ee laaquun sun dhufa. Maali kompiitara kana keessa wayeelte moo onlaayinaan nama dubbisu jirta? Meenaa himikaa ijji teetuun akkas sibatii dhiisiyoon sin jee nan dhageessoti. Jaalanneetii miti jee gurbaa kadir martutu jaaladhee si fakkaataa kan akkanatti galgaluu anumaa kompiitara laaquu dhufte. Kompiitara kana jaaladheeti miti quba qabaadhu atiisi rakkuma jettuutu kan na laayisisa. Bogurba kompiitara keessa balloo jira naan jee gaafirraanu. Balloon kompiitara keessaa maal gootii miti dhageeffadhu gurbatti nana. Jireenya kana karaa deemu jirtu ni garta. Jireenyi qaala'uu keessaan af jaartin tiyya googiraan tunarra dhoote naabiti amman qabu gizaa biraatiin si bitaa jechuu qofarratti kan sokkitee warra isaanii jirtu. Sanifuu jireenya qaala'uu jiru kanarratti siistama haaree takka kalaquun dirqama ta'a. Sanifuu sooftiweera siistama jireenyaa jiru. Kalaqee diskafarii akkaan amatuutti yaadatamuuf. Sanifuu siistamaan kalaqu jira. Sanifuu nan jeeqin laal. Caljiiti amma rafuuf dhuftee miti rafi. Guyyaa jaartin tiyammoo naagaltu olii gallee harkaaniin firraasii ofaa narraa deemuu siin hin jiru. Sanifuu rakkoo tana furuufin akkatti halkanii guyyaa laaqa malee jaaladheetii miti si gabaa. Firraanuu gaasan firraa dhiisitu kompiitaruma keessatti fuudhii bultii jaarii achumaan siistamaa haa ta'u innummaanuu. Mee barattoota isin keessaa namni barnoota fayyaa barachuu barbaadu ni jira? Kun waan agarsiisa namni barnoota fayyaa baratee doktora ta'ee hawaasa tajaajilu fedhii guddaa qabu. Tole gaariidha. Amma namni tokko yooniif if wallaalee kufe maal gootame? Hoggaa inniif wallaalee kufe haraqeedhaan kennaaf. Yoo haraqeen hin jiraanne akkam goota? Gaafaan haraqee harkadhe akkaan kennuuf waadaan seenaaf. Ayyuu ilma ayyuu yaa beekaa keenya waa hunda beekte jechaa dhageettiin gaafta akkasi gaafachuu dhufe. Dhugaa keetti ani ayyuu ilma ayyuuti waa hundaan beekaa waan barbaadde hundarra gaafadhu waan si dhibee mara takka takkattiin si deebisa. Hedduu katti ayyuu ifeen hin jeen silaa nama waa ayyuu taate ati an ayyuudha ifeen hin jettu namaas hin jaa malee namni wallaalaan beekaa ibseef dhaadaa jaan. Saniifuu ati ayyuu jechuun ifeen dhaadheessin. Boguruba maal jechuu barbaaddeeti? Gaafin si gaafadhe jetteeti fi deemtee dhufte moo na arrabsuu dhufte? Waan barbaadu na gaafadhutti yoo waan na gaafattu hin qabaanne mana kanaa bee osoo qabne fayyaas qabu. Dhageeffadhu akka keetii xuuraa kanaa waan godhaa mitiitti qilleensa deemu. Gaafin si gaafadhe dhageeffadhu namni nan jaaladhu eenyu? Eenyu namni nan jaaladhu ni beekta? Yoo beekte naa miyaa hayyuu keenya. Kun wal naman gaafachiisu zinnaash jaalattaati. Beekumsi ati qabdu guyyaa beekaa keenya udaan keetuun jiisu wallaalaa wayi. Gurba ati waan namaatu ragansira mirkaneeffamee jira. Kanaati akkam ilaalta? Inspektar waan namaa tanaan akkaan hin hatin namootaan 5 fidee akkaan mirkaneessu naaf ayyama. Hin foone ani. Gurba ammaan boodoonni kana jama gonkumaa hin jiru lammadaas deebitee akkan dhufne ijati jeetanaan si harkuun barbaadu hattuu biyya balleessu takka deetii tana. Fattala way deemasi lammaffaa sitti asin deebiin. Gurba maaliif dhufta? Hin dhufin siin jenne yeroo darbe ammaa booda jeetanaan si harkuun barbaadu lammadaa deebiteen dhufinii kan isin jee deebitee maatu si fide maa dhuftaas? Inspektar kiyya laal maali seeti? Ani kaniin poolisootaan inni na harkuun fedhuu ammaa booda natti hin dhufinii naan jee qabdanii nan geessinaa na dhiisaa asuma firraa na buusaa kaniin juun poolisoonni dirqiidhaan qabanii na fidan anniin beeka akka ati fuula kiyya harkuun barbaanne inni na harkuun fedhuu inspektarri yaa poolis na dhiisaa kaniin jeetti wayi waadhu dirqiin qabanii as na fidan malee
Ani eegaatti fuula keessee harkuun barbaadu dhufin jette. Achumaan inni afoo ka'e poolisota dirqiin qabee na fide. Jaalallee too mee dhugaa isaa natti himi haa jalqaba guyyaa na jaalatte akkamiin nagartee na jaalatte? Jalqaba guyyaan si arge gaazexaa irratti maqaa fi suuraatii arge. Hoggaan gaazexaa lafaa fuudhee ilaalu akka lootariin si ba'e gaazexaa gubbaatti barreeffamee jira. Suuraan keetis achuma lootarii gubbaa jira. Achumarraa wulii si argee si jaaladde. Wayi anuma jaalatte paa yaadhala lootarii. Gaazexaa irratti akkuma maqaa kiyya gartee lootariin naa bahuu arkiteen jaalattiin irraas qabdami? Haay yaa jaalallee lootarii barati olii maalli si baas maqaa kee lootariyyee jeetiin si hamaa maqaa biraatiin si yaamu. Yaa dhala tomboolaa. Maal taate eessaas si dhukkubaayii gama keenya dhufte himadhume? Yaa dooktor kiyya waan illee dhukkubne fayyimaan qaba. Abbaa mana kiyyaa tolkan gizaa rafu hirriibaa keessatti haasawa. Sanumaa fi gama keessan dhufe. Tole akkas taatu dawaan isaanii jira dawaa siifin barreessaa achi deemtee faarmaasii dhayitee fuutaaf san booda xiqqoo xiqqoon ganama galgala akka fayyadamuu itti himta san booda xiqqoo booda irraa bada. Hai doktor akkamitti akkana jetta ambara akka fayyawaa zalliisuu fi miti kaniin gama keessan dhufe yeroo haasa'u akka sagalee qabatee haasa'u gartee akka waan inni jechu jiru hunda sirriitti adda beekuuf dawaa sagalee isaa ol kaasuu fi sirraa fudhachuu dhufe malee dawaa isa fayyisuu miti kaniin boru dhufe akkam akkam jettaatummaanu. Akkas taatu asosoon taane bakkee dhaquu qabdu. Kiliinika Burzuuzaa achi dhaqee dawaan isaa hundiinuu achi jira. Warra Burzuuzaa san gaafadhu asii miti kun bakka nama fayyisu malee bakka fayyadama namatti dabaluu miti. Saniifuu deemtee kiliinika Burzuuzaa san dhaquudha qabdaa sin jaa. Bitadheen.